Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa tokko Profeesarii Saayikooloojii tokkotu daree seenee barnoota guyyichaa eegala. Gara gabatee gurraachaattis galagalee akkuma durii isaa seeraan otoo barsiisaa jiru barataan tokko barsiisaan kun nan argu jedhee ni siiksa yookiin immoo ni foorica. Kana duratti daree inni barsiisu keessaa waan akkasii uumame waan hin beekneef Profeesarri kun as galagalee gara barattootaatti yeroo ilaalu barattoonni hundinuu callisanii wanta gabatee gurraachatti barreeffame barreeffachaa jiru. Yeroo kanatti Profeesarichi aaree eenyu akka amma siikse yookiin immoo foorice barattoota gaafate. Haa ta'uutii garuu rakkoon daree barnootaa keessatti yeroo uumamu barataan gara barataa goruu waan barbaaduuf balleessaa mucaasa fooricee sanaa dhoksuuf barataan hundinuu eenyu akka ta'e isatti moodide. Profeesarri kun saayikooloojiidhaan hanga doktoreetii isaatti waan barateef tasgabbaa'ee qubeessaa isaas gara kiisii isaa keessatti deebisee barnoota har'aa xumurreerra. Haa ta'uutii garuu otoon goolabiin dura wanta kaleessa na mudate tokko isinitti hima jechuun yeroo barattootatti dubbatu gameessa kanaan guyyaa kaleessaa maaltu mudate jedhanii barattoonni hundi afaan baasanii gurra qeensanii dhaggeeffachuu jalqabani. Yeroo kanattis akkas jechuun Profeesarri kun dubbii isaanii jalqabani. Kan isin ajaa'ibu guyyaa kaleessaa dadhabeen gara galgalaa yeroo manatti galu hirribni gonkumaa ija kootti dhufuu dide. Daqiiqaawwan muraasa rafuuf erga yaalii godhee booddee akka dafee hirribni kun waan nan qabne waan hin hubadheef qilleensa xiqqoo fudhachuu achumaan immoo konkolaataa kiyyatti boba'aa guutuuf jedheen konkolaataa fudheen ba'e. Kanaan booddees boba'aa kiyya ergan guuttadhee booda daandii tiraafikarraa bilisa ta'een osoon bashannanaa jiru paartii wayii keessaa kan baate intala baay'ee bareeddu tokkon arge. Anis galgala akkanumallee bashannanuu waan hin barbaadeef tarii mucaan kun na haasofsiisti laataa jedheen konkolaataa kiyya gara isheetti naannesseen gargaarsa akka isheen barbaadduun gaafadhe. Mucayyoon bareedduu kunis taaksii akka dhabdee fi yoo fedha kiyya ta'e mana ishee akkan geessisuuf na gaafatte. Anis sinumaa bashannanaa waan hin jiruuf tole jedheen foddaa konkolaataa kiyyaa baniin isheenis keessa seente. Nagaas wal gaafannee haala ho'aa ta'een eenyummaa keenyas walitti himne. Otuma haasonuus naannoo gara mana isaanii yeroo geenyu bareedina qofaa otoo hin taane haasoo isheetiin illee sammuun ishee smart akka ta'in mucayyoo kanatti hime. Booddees akkan ishee jaalladhu yeroon itti himu guyyaa gara biraa walitti deebina naan jettee bilbila keenyallee wal jijjiirre. Anaanis eenyummaa kiyya na gaafattee waan turteef Profeesarii yuunivarsiitii naannoo kanaatti argamu keessatti akkan barsiisuu fi pirojektiiwwan garaagaraa magaala kana keessaa akkan hojjedhuun itti hime. Dhumarrattis mucaan kun waan tokko si rakkisu jechuun na gaafatte. Anis maal rakkoo qabaree hanga kana waliin taphannee jedheen yeroon ishee gaafu obboleessi ishee yuunivarsiitii sana keessa akka barsiisuu fi tarii walitti dhufeenyi keenyi isarratti dhiibbaa akka hin uumneef waadaa naaf galii jette na gaafatte. Anis maqaan isaa eenyu jedheen yeroon ishee gaafadhu amala adda ta'e tokko mucaan kun akka inni qabu natti himte. Yeroo baay'ee siiksuu yookiin immoo fooricuu baay'isaa naan jette jedhe yeroo isaan itti dubbatu barattoonni hunduu balleessaa isaa oksanii fi kan turan gara gurbaa siikse kanaatti galagalanii ijas yeroo isatti babaasan Profeesarri kun argee PhD saayikooloojii koo hojjedheen fide malee buteen hateen fide miti kottu ba'i guddis badde jedhee jedhama. Haala kamiin barnoota akka irraa argattan beekuu baadhullee anis guyyaa har'aa seenaa kana toora Facebook irraa argeen sanbata kanattiin bohaaraa jedheen isiniif qoodeera. Akka isin irraa bohaartanii fi hubannoo xiqqoo taate tokko irraa argattan homaa shakkii tokko hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun illee chaanaalii keenya deeggaraa jechaan qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan Rabbi fayyaaf nagaa isiniif haa kennu jechaa horaa bulaa.